Hai hai hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyo bakka jirtan iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jirtu ijoolleen baay'een qobaadhuma bichamaa nutti mul'ata viidiyoo nan jettanii turtanii mistira sagaaf tokko isinitti baasuun koo isin oolu berget guyyaa tokko sababa isaa isinii gadi baasuun kun oolu anyways yeroo baay'ee deddeemuu amma kana jechuun iddoon viidiyootti jedhu deddeemuu baay'ee na dabbareeddan dhufe. Warri kaan immoo obboloonni koo narraa isa fagoon hin jiru. Kanuma kanatti ni ammaa fi garuu kana booda nan hojjedha. In argadhu isaan fakkeenya akka walitti deebinu galgala wayii tura. Yoon dhaqe immoo isaan bira galgala naan malee guyyaa yeroo viidiyoo jennu hin qabnu isaan faana. Anyways fuulduratti nan yaada isaan faana hojjechuudha. Nan yaala. Isa alatti bahee waa gaarii tokko hojjechuuf immoo isinitti meera yeroodhaaf beekatu manuuf qabe. Suma bichaa watwaata akka hin jenne malee biyya keessatti gaa kaameeraa baattee nama keessatti viidiyoo waraabuun in ulfaata. Waa tokko hojjechuudhaaf jechuudha. Isaaf beekatu manitti dhiise amman xiqqoo ishii keessa jedhutti isa jedhamu. Keessa barees sirreessee nama faana walii galee viidiyoo hojjedhutti jechuudha. Lammaffaa immoo warri na bira jiran hojiidha hoolama galgala malee viidiyoo hojjechuu baay'ee nama faana natti hin tolu. Nama kaameeraa isinii qabu yeroo waraabdan ala yoo baatanii jechuudha. Isa mana keessa immoo akkuma isinitti hime obboloota natti dhidhiyoo viidiyoo wajjin hojjedhu hin qabu. Obboloota immoo qaba akkasitti narraa fagoo jiru sa'aatii hojiiti isaanii. Yoo akka walitti deemnu galgala immoo hojjechuun natti hin tolaan. Viidiyoo hojjedheen beeku gara galgala minaamun hojjedheen beeku. Kanaaf inni asuma yaada keessan isinii deebisuuf jedhee chaanala koof immoo warri haaraa taatan seenaa sabiskiraayib godhaa maatii qotaa ijoolleedhaafis sheer godhaa. Ijoolleedhaa sheer godhaa yeroo hundumaa isinii nan jira sheer godhaa ijoolleedhaa. Barumsa baay'ee argatu akka salphaatti tarii jechuudha. Kanaaf akkasii ijoolleen immoo baay'ee gaafii baay'eetu jira. Gaafii baay'ee irratti waaqayyo jedhe wanti sirreessee haala gaariin hojjedhu jira fuulduratti. Wanti mijeesse waa gaarii namaaf hin fudhatama tokko hojjedhu waan baay'eetu jira fuulduratti. Ammaaf beekatu mananis duubatti jedhee tokko haalli mijanne biyya keessatti ergan dhufe. Anaaf hin mijanne garuu maaliif akkas jetta jechuu dandeessu gisee hunda anaatti garuu mijanne. Ani waan nama cannaqu tokko hin danda'u tokkoffaa sammuu koo keessatti. Yeroo baay'ee waan hin cannaqame tokko itti siqeen hojjedhu. Yoona firii taate akkasii wantu amma haala baate viidiyoo hojjechuun akka fe'ettiin daqiiqatti viidiyoon baay'ee waraaba. Garuu ani viidiyoo waraabee miti biyya keenyatti. Anumtu uffadhee waan lama dhugaa waaqayyooti. Warri na taazabuu dandeessu yookiin immoo galtanii arguu dandeessu. Anumti yoon bahe inni daandirra jiru muluudha akka waan turizimiitti si do'ata tokko innuyyuu si naasisa viidiyoo waraabu. Innuyyuu akka namni hattuun isinitti deemu isin godha. Innumti mataa isaatiin. Kana dura fayyoo jaalala afaan dubbadhe waa'ee kana. Innumti mataa isaatiin akkas isin godha. Alammoo nama tokko yookiin lama taatanii viidiyoo wayiin hojjedha. Biraankii wayiin hojjedha. Yookiin waan gaarii tokko hojjedha jettanii baatan taanaan akka walgahii yookiin gabaan hin jira akkas isinitti dacha'u. Sana keessa immoo haala siistama ittiin hatu kan jiru baay'eetu jira. Isaaf baay'ee ani gini nana lama baay'eetu na dinqa dhugaa waaqayyo ni kolfa zimmee san kolfa dhugaa waaqayyo zimmee nama nana aras garuu sana kana akkasii keessatti immoo viidiyoo hojjechuun na cannaqa. Tokko firii taate kolfitee tumettu itoo isin haala gaariin kolfeen waan ta'e waa gaarii tokko hojjedha jettanu inni tokko isin miidhuudhaaf achi asinitti deemaa jira. Na baay'ee tokkan na cannaqa waan akkasii hojjechuun. Surma baadiyyaa irratti otoo viidiyoo hojjetanii anaatu baadiyyaan deemne malee amma baadiyyaa irratti viidiyoo waan baay'ee hojjettu dhugaa yeroon booda ani wanti hojjedhu baay'eetu jira garuu
amma yeroo beekatu waafi bira taraa deeme jechuudha. Kanaaf hin gise baay'ee achuma dhuman tasgabbaa'ee manuma keessatti viidiyoo hojjedha yeroo baay'ee yaaduma gaafiidhuma ijoollee irraa ka'e qofa deddeebisa jechuudha. Ana isa kan maatii immoo guyyaa tokko mata duree godhee isiniifan ibsa waan jiru hundumaa. Isaan immoo ijoollee obbolaa kee faana maatii kee faana hojjedhu ijoolleen jedhanis jiru. Karaa keessas galanii akkasitti kan jedhan jiru. Nan beekaa ina to naa guutee amma fakkeenya walisoo amma Finfinnee yeroon dhufu sistariin amma ganama baatee hojjetti. Ganama jechuun 12tti baati. Hojii sana galuuf ganama sa'aatii 2tti galti. Taaksii biyya keenyaan beektu. Kan dhuftu immoo achi 11tti baati. Mana kan geessu tokko yeroo kamiin viidiyoo ishee faana hojjedha. Finfinnee keessatti jechuudha. Nama dabbara. Walisottis immoo akkasuma obboloonni dhiiraati narraa xinnoo fagoo jiru. Narraa fagoo jiru obbolaan lama dhiira lama malees hin jiranii fagoo narraa jiru. Fakkeenya tokko Jimma jira. Tokko biyyuma ta'e immoo xiqqoo narraa fagaatee jira. Walisuma ta'e narraa fagaatee jira. Yoon isa bira dhaqnee malee. Gaafan galu yeroon galu isinitti yeroo baay'ee gaafan galee viidiyoo baay'een hojjedhe. Isaan yeroo isaan na dubbisuu dhufanis baay'een hojjedhe. Garuu daataadhaan viidiyoon deemsisaa jedhe na dide. Ol kaa'ee otoo hin jiru erga wifi galfadhe yeroo wifi galfadhe nan viidiyoo sana gadhiisa daawwattoota kooti jedhee yeroo jedhutti bilbilli koo memory rice qafoo rice kan waggaa 3 Dubai taa'e waan nan qabu hunda na la balleesse dhugaa waqa akkamitti akka balleessina hin beeku. Malee viidiyoo tokko kan hin duraan isaan faana yeroo dhufanii na laalan yeroo deddeebi'anii na laalan kanii wajjin viidiyoo waraabe qaba ture na jalaa bade toon gadi isiniif gadi dhiisine jechuudha. Innaa ergas immoo hundumtuu hojii mataa isaa qaba waan ta'eef obboloota baratan hundumtuu barateera iddoo isaa jira waan ta'eef isaan faana viidiyoo hojjechuu midhaan an dandeenye amma garuu ijoolleen jiru garuu toon deemeetti dirqamee hojjedhe anumatu wifi's reefu waan an sirreeffadheef itti dhimmamee hin hojjenne jechuudha. Kana booda maatii faanas nan hojjedha hiriyoota koo baay'ee faanas nan hojjedha hiriyoota illee baay'ee of biraa qaba shamarran amma tokko ijoollee kan eeyyamamu hin taanes hin jiru sodaatu. Isaaniif malee isaan faana amma walii galee baay'anneetu kan hojjannu jira jechuudha. Ijoollee hiriyoota kan achi deebi'anis ta'ee maal isaan faana hin hojjanna seeraan jechuudha. So karaa obbolootaa garuu yeroo isaan argadhe isaan faanas nan hojjedha. Akkasiin isiniin jedha. Fuulduratti garuu waan baay'ee fi bal'aa nan hojjedha yaada. Isin garuu baay'ees gaariin hojjanne jechuu dandeessu. Yookiin haala istaandardii eeggateenis viidiyoo waraabdee gadi hin dhiiftu jechuu otoo hin taane nama tokko jajjabeessanii gara hojiitti itti caalutti jabeessuudha. Yeroo hundaa wajjin ta'uudha. Kanaaf share subscribe godha. Warri maatii koo hin taane subscribe godhaati. Maatii koo ta'a. Ijoollee biraatiifis share godha. Na jajjabeessa. Yaada qabda isinaa barreessa. Like godha. Isinii fudhatamuu baatus. Akkasiin isiniin jedha.